waggaa saddeetii minaaminaan isarratti ergaa ture minaamina jette gartee. Silkiin qabuun isaa miti warri jetta silkii godhanyaa isaatiin nu haasofsiisaa. Godhanyaati seene warri isaanitti silkii nama faana hojjetuutiin seene ijoollee. Yaa dhiyaasi tokko iddoo tokko jira. Boota tolfadhu viidiyoo bahe tutto. Boota tolfadhu viidiyoo bahe. Ishi kanaafiyyuu ilfool aina sa'ee jira rafaa jiranii jarri hin danda'amu beektaan. Rakkina qabu iddoo tokko jiraattu waan ta'eef amma sa'aatii kana mabraatii dhaamsanii namoonni rafa waan ta'eef rakkina qabu kaampaaniidha waan ta'eef ishii anamma anana isiin jedhe kana akka birrii waggaa saddeetii kana ishiin naaf hin kennine jettamoo dhuguma siif kennite birrii waggaa saddeetii kana. Birrii waggaa saddeetii ishiin irratti ergaan ture birrii waggaa saddeetii. Kan waggaa meeqasii ergite? Ishiin ani kan hin dhufe baajaajii gurguradhe birrii baajaajii saniin miti kanan dhufe ishiin na fide dhugaadha na fiddeetti anamma ishiin na fiddeen hin beeku na fiddee kazaan asitti immoo hojii dadhabeera na dhukkubasi kazaan achiin akkana jedheetti mannaan aayidiin si haa ba'u wannaan tolee isheedhe aayidiin akka naa ba'u taasiste aayidii sanillee naa baaste naa kenname. Amma achiin wal dhabne bakka balaadhuma shakkii kana. Waaqayyo si amaaru kana gaambula jaalala sini haa buusu. Eshi deebitanii gaafiin gaggaafatin ani gaafii qaba ani gaafana irraa qaba xuuxxoro qabu isinitti dubbadhu mana kiyyas banee irraa sa'an ture waan ta'eef jechuudha dhiifama ishee. Eshi kana hundumaa goote isaa ati dubartoota dhuguma irratti jaalattee si barbaadu jetteen ishiidhan. Yaani jalqaba wal dhabne ishiidhan otoo naan isaanii waliin jaalatiin jalqaba wal dhabne ishiidhan. Ishiin dubartoota ja'a jaalatee dubartoota ja'a keessaa dubartii sadii birrii na ergeetti dhuguma dubartoota ja'a jaalattee taate. Eessa obdiyanii dubartii ja'a maaliin horsiisa moo dubartii ja'a kan hin jaaladhu. Kanaafuu ana miti kan hanidhame suurri kun ana miti jettee kaleessa mana tokkummaatti takaraakaraa turte amma immoo akkasi ta'e amante jechuudha. Suurri isaa miti yaani hidhamuu yaani akkasitti osoo hin taane suurri kiyyaa miti. Garuu si hitarti. Yaada kiyyaadhee bisigaa tuutta'u. Mucaan beektaa badaa guddaamee jira si ijoollee gaafisanii Inni godaa fooloo uummata fooloo tolchaa maala jala ta'e nama 200 taatanii. Warri soba jettanii anis gizee duraatiif soba jedhee sananas lolaa ture. Mucaan kun silkii akka isheen irraa fudhattee gurra keessaniin dhageechanii ija keessaniin argitanii mana tokkummaatti silkiin inni fayyadamaa jiru silkii hiriyaasaati. Amma sa'aatii kanatti immoo viidiyoo ba'uu hin danda'u. Yeroo barbaadan viidiyoo sinii ba'a. Gaafii warri qabdan sinjalaa buunaa tokko tokkoon galtanii yaada keessan dhiyeeffachuu hin dandeessu. Mucaa kanaaf mucayyoo kanarraa immoo hundi keessanuu dhiirris shamarris barumsa gaarii fudhattudha yaada. Yaadni kiyya kanuma galatooma. Qo'ani kan nagarrame keessaa tuttuwaan kan nagarrame keessaa madaamin dhugumaa ishii gargaarte moo akkaataa kamiin madaamin. Madamini talagaa maal fudhatte jenna? Ani akka talagaa jira talagaa irra baasan ta'een lafaa fidantee hin beeku obboleechi sin jira sinitti mee hin jira obboleecha dhuma faa jedhaniituma na qaban. Qoy yeroo ishee si qaxaqaxxu madaamii si harkatti du'aa dhiisi naan jette dhugaadha wanni kun amma ishiin si qaxaqaxutti si ajjeesuu geesse madaamii dhoowwe. Hin beeku ani afaan isaanii hin danda'u arabiffaa hin danda'u waan ta'eef waan ishiin jettuun hin beeku. Abshirii fayyisaa dhugaa dubbachuudhaaf wanta sirra ga'e waan nama gaddisiisudha. Balleessaan kee ta'uu danda'a garuu wanta akkasii sirratti taasisuu ishee dogoggora.
Abshir. Warri gaafii qabdan itti fuudhan. Akkanatti fakkaatutti barbaadoota kanarratti dalaguun kan yaada. Tutto gaafa shiisidhi gaafa ati shiidhistu ofaan ajjeesa shiisiin jennaan kirooroksii dhugi jettee hin jedhan dhugaadha. Waan afaashiitiin dubbataa turte wanti. Obboleen kii godhaa mataa warreen dhiira jechaa jira. No, ani hin jenne akkas hin jenne. Abbaan Obboleen tokko kii godhaa bifeessan. barga kanaaf abbaan tokko Video mee warri dandeessan video baa. Barga video baasni gola. Ijoolleetu rafeerame kanatti viidiyoo. Yaa sa'aatii kana eenyutu baa video namni bahu hin jiru. Obboleen kii godhaa kanatti warreen jechaadha. Mucichi bahin baa ture ijoolleetu biraa wanti waan ta'eef rakkoon qabu hundi keessanuu fooloo godhaa boru viidiyoodhaan hin beetu wanti jedha jechaa jira waan ta'eef iyyuu mucichi akka gargaaramuu qaba akka keenyatti maaliif iyyuu godaate guddaa irra jira waan barbaade yoo balleessa saba keenya Oromoodha. Mucaan kun gargaaramuu qaba godaate guddaa irra jira hospitaala jira waan ta'eef iyyuu waanuma barbaade yoo balleessinni ka ijoollee simmeetiin kun wanna nama hin goone hin qabu simmeetuma jecha manatti dhaqeetu maqaa of galchaa Tutto. Gaafiin qaba tutto irraa qo'e. gaafii mucaan ijoollee guddaamee jira hin argitu miti dubbachuu yoo amma wanti Otoo jechuudha. Otoo ati waan amma ishiin jette kana hunda birrii kana irraan fuune otoo ta'ee otoo ati hin miine ta'ee akkuma ati jettu odoo birrii waggaa 8 irraa hin nyaanne ta'ee maaliif si waamtee kana hunda si miidhuu dandeesse? Sababni ishii si miituuf maalidhaaf? Otoo ati hin miidhin already akka ati jettutti akka daa'ima godhattaniif na waamtee jette. Sababni ishiin si miituuf maalidha? Otoo ati hin miine ta'e dubartii irratti janajjantus birrii ishii hin nyaanne yoo ta'e inni akkuma jettu dubartii irratti hin janajjanne nama lama malee nama takka malee jette. Sababni ishiin kaate si miitiif maalidha? Yaani la seenanii mi kan haasaa jiru. Ani birrii waggaa 8 irraa nyaanne. Tokko ani dafqa kiyyaan jiraachaa ture, dafqa ishiitiin jiraachaa ture. Garuu mooyyuu wal jaalannee irraa biyyatti gaa'ela waliin qabna. Bakka yaani ishiinis bakka shakkiidhuma keessan jira. Tokko ani amma fakkeenyaa fi dallaala sana hin beeku. Tokko balaa dallaala sana dallaaluma san kan naa idiina baasee dallaaluma san kan biyyarraa na fidee dallaaluma san kan waa birriillee maal jirree biyyattillee kan ergu. Inni maalidha innaani normaalidha akkasii guaddanyaadha minaamina naan jette akka safaan irraa qabanata lakkii natti mi garuu wanti keenya kun gaariin ta'uu jedhee oduma akkas jennu balaadhuma sanii wal dhabne achiin amma hin araaramnaa jedhee yaadaa tureen achiin bakka ishee Dallaalatti ishii shakkaa turteetti. Okay. amma Sinani. Oye. okay itti fufu gaafa manatti si'amtu akkaataa kamii si'amtiree itti fufu warra ijoollee yaadatu. No, otoo malaali sababa dallaalatiin wal dhabne otoo jiraate ishiin dura gargar baanaa birrii koo naa deebisiin jettee moo waan naa idiitti si hojisiise naa deebisetteeni ati deebii maalii laattetiif kanarra geessan darajaa kanarra. Ani dhaggeeffadhula birrii kee ani kannatti baastee siin deebisaa. Birrii kee kannatti baastee ani siin deebisaa jedheeni tanan ittime ishii jennee walii galleera. Ishii jennee walii galleera kasan bakka ani si waliin hin jiraadhu garuu si waliin immoo ilmoo kan immoo gaa'ela dhaabatu yoon baadde ilmoo sirraa argachuun qabaa waggaa kana guutuu waliin jiraannee naan jette isheen. Achiin lakkii ani hin fedhu waan akkasii ani atis jireenya kee maafin balleessaa atis immoo jireenya kee jiraadhu maallaqa kee siin deebisaa jedheeni walii isheenee waliin gallee jirra. Achi yoo akkas jedhuuni deemee bakka
nawamte kasnaan jettee daa'imaan irraa argatta. Kun immoo ani tureera biyya kana keessa nan galee siidiyaa akkanatti jette kaaba qaasinitti meera irra deddeebi'ee haasa'uun barbaadu. Kazaan bakka nan deeme akkasittiin kinu akkas ta'e. Siinan durarree gaafanneerra waan kana irra deddeebitee haasofsiisutti mucaan illee dadhabeera akkuma siin jedhe haasaa galgabaa. Yoo dubartiin tokko mikinaata malee hirmichaa ulfaataa kana hin fudhattu kan jedhurraan kan ka'e lubbuu hin dhageenye ture. Danda'a inni amma akka jedhetti dhugaa dubbachuudhaaf keessuudhaan naaf himaa ture waan kana akka inni jedhutti erga isatti adda baate jechuun erga ishii dhiisee kan dubartii tokko haasofsiise. Kan ammoo mirga qaba erga ishii dhiisee haasofsiisu mirga qaba. Kaakootu jennaan garaa jaalalaati fiigee dhaqee gaafa lubbuun namaa baatu limmoonuu nama waraante nama ajjeestisa jedhasanii waaquma lubbuu isaatu walchee garuu qalaqalameen manaa bahee akkas gochuushi dogoggora of course dogoggora guddaa hojjetteerti. Dubartii dhaarteerti waan ta'eef amma kan gaafinatti ta'ana tuttu walumaa galatti asachin jedhiniitoo maallaqa isaa ishii sirratti gashite hin beektaa sobuun hin barbaachisu amma makkatee tilmaaman dubbadhu yoo ofirraa kaffaluu irra hin dandeessu ta'e uummanni kun sirraa kaffala waan ta'eef nus obbolaan geessi waliin jirra. Tilmaaman maallaqa agamiin ta'a maallaqni ishii sitti kaffalta ishiin kan jettu kan waggaa 8 sirratti akka ergaa turte biyya Dubaay keessatti immoo 9,000 akka IDC hojjisiiste faasi jechaa turte rikoordii deddeemu tokko argeera. Kun hundi dhugaadha moo amma amantuu amaneetirree siivis gaarii miti waan ta'eef. Ani yaani barisinitti himaan jira barishiin birrii waggaa 8 waan jedhamu na biraa hin qabdu. Biyya kana fiduu ishee dhugaadha sirriidha jedhee too isinitti himaan jiraame. Ijoollee modeetaraa dhiisaa ijoollee namoonni hin beekna. Akka itti fufe. Kazaan birrii waggaa 8 miti kan na biraa qabdu ishiini. Ani biyya kana fiddeetti ID narraa hojjisiisteetti kan irratti na biraa hin qabdu isayyuu immoo siin deebisaa jedheeni walii gallee jirra jechuudha. Ishee siin deebisa jedheeni walii gallee kaane bakka kaanis immoo silaa wal dhabeen jedheeni nama biraa jana januu eegalee jira. Achi deebisee bakka akkasittiin akkas naan jettee nan galaa ani tuttureeraas keessa buleera waan ta'eef galeen siidiyaa kootuu bakka isuma dhugaa gilxii isinitti hima kootuu na ulfeessii nan galee siidiyaa naan jette. Namooti qabadhu namooti sirratti qabuutiin kaafatanii waldoltanii jirtu silayyuu waldoltanii jirtu akkamittiin kootu sin jechuu dandeesse ati bilookiin goone moo gaafa waldoltan silaa waliin taane jettanii mariidhaan Fooloo tolchaa irra keessaa. Mariidhaan gargar baatamu isi fooloo barbaadanii faatti jechaa jiru manni jala kana fooloo hin taasinaanu fooloo barbaadneeti miti dhugaa barbaadaa jirra iddoo kana kan teenyu fi tutto mariidhaan gargar baatanii gaafa gargar baatan. Ani silaasin ta'uti naan taatu jettanii wal mari'attanii adda baatan moo lolaan adda baatan erga lolaan adda baatan immoo akkamitti dhaquu dandeesse kottetti akkamitti ofitti si waamuu dandeesse intalli kun. Yaani keeyyuu tutturree jirra wal dhabnee tutturree jirra achiin bakka namni wal dhabee tutturee bakka karaa jiruun na dubbistee akkas akka natti siquu tokko taatee natti sixxee jirti. Anis immoo akkas ta'ee jira silaa wal dhabnee jirra. Tarii walitti adaaramuu dandeenyaa faadheenis dhaqeetti siqeera hin sobu itti siqeera walitti sissinne achi deebisee ka gaafan akkana jettee natti haasofte afaan ofitti nama harkisummaa tokkoon afaan garaa marartii tokkoon natti haasofte na waamtee jechuudha isheen. Okay. Miiruma jaalala duraan qabdutu kakaasee si geesse jechuudha gabaabumatti. Ammeenyaaf miti jechuudha ati kan natti miti miidhaa ishiitiif miti yaa'uuf waanuma ishee siraa barbaaddu gochuu dandeetti. Ammeenya yaadi malee. Gaafii koo isa dhuma. Qoyeerutti dhiifama gaafii koo isa dhuma. Osoo guyyaa sana ishii waan hin taane sirratti yaaduu baattee
waan ishin barbaadu isaan gootee fi jechuun garaatti baachuu barbaaddi garaatti si baattee ulfeessitee dhiisuudha ammoo karoorri kee wajjin hin jiraatta ture. Gaafii gosa dhumaati isa booda gogaa warri biraa si haa gaafitu. Kanaaf deebisi. Ani yaani laali kiyyuyi gaafa akkas naan jettu wajjin jiraannadhaanii miti. Galeen siidaa naan jette malee wajjin jiraanna jennee wanna walitti himnee miti garteen. Okay. Isheen si ulfooftee biyya galtee biyyatti dhuuf turte? Galtee biyyatti deechee faranjii hidhattee uummata Itoophiyaa kijibuuf. Oyyee uummanni kaan itti fufamee gaafii jecha. Akkam jirtan nagaa kichaa hundinuu gaafii xiqqoo gaafadhaa. Aku gaafii bakka ittiin baasin ammaa gaafii itti baasitu mucaa bakka mucaan argitu. Iddoo kana kan teenyeef gaafiidhaaf Gaafii haaraa yoo ta'e ila gaafii haaraa yoo ta'e nana wanta haaraa yoo ta'e nindara wanta dursa gaafata darba. Iddoo waan na keessa jiruun gaafadhaa barga. Gaafii haaraa taanaan gaafadhaa. Wanta duraammoo gaafatanii irra deebitanii gaafii tokkicha. Yashi yoo dura gaafatame dura na gaafatan jedhee natti dubbadhu zuutto. Qoya akkamitti mana madaamii amantee dhattaa yoofuma keetii fuuguu akkamitti dhaqxee? No buchoo gaafii kana yeroo lamaa sadii irra deddeebinee gaafanneerra. Amma barbaade jaalala ootee akkamittiin? Sheerii godhaa mijooti sheerii godhaa Micayyoo fidaa qo'aa micayyoo naa dhufa. Micayyoo sheerii godhaa micayyoon isii nan dhufa jechaa turte waan ta'eefuu sheerii godhaa fi kiyyoo sheerii godhaa fi haa dhuftu. Amma Bilbilaa ishee keessa gadi bu'ee. dawwaliif okkee dawwaliif keessa gadi buutee dawwali micayyoodha. Tokko gaafii sirraa qabu keessaanii gaafa birrii sirratti argitu kan biyyaa sana amma ta'e narraa qabdii jettee turte miti. Birrii sirratti argite sana amma ta'e deebisuu fi yookiin immoo amma ta'e akkuma ta'etti deebisuu fi yaaltu yookaan immoo darasanii qabdu birrii amma sirratti argite hin beektu guutumaan guutuutti. Gaafa sirratti argitu kan darasanii qabduutti. Yaani ani la dhaggeeffadhu obboleessa kooyi ani nan siifin deebisaa maallaqa kana siin maallaqaatiin na biraa qabdu hojjedhee sii deebisaa jennee walii galleerra malee si nyaadhaa yookaan na dhiiste si dhiisi na dhiisii sin dhiisaa jennee wanni addaan hafne yookaan immooyyuu wanni hin tuffadhee lafa kaa'ee miti gartee birrii kee sii deebisaa jedhee malee si nyaadhan jennee. Kanaafiyyuu ammas yamamaadha jechaadha birrii ishii hanga kamitti deebisuuf yaaltasti. Tilmaama nama micoon kun meeqa narraa qabdi jettee yaadda ishee yoo beekuyyuu baatte tilmaama meeqa isheen waggaa 8 jetti. Ati birrii waggaa 8 nyaanne jechaa jirti amma isa kana micayyoo biratti okay guddataa orgalchaa. Tilmaama birrii meeqa akka nyaatte himuu dandeessaati? Bargaan beeku jedheera bar ishiitu kaffalaa ture waan hin beeku. Birrii waggaa 8 garuu akkaataa kamiin beekama ree birrii waggaa 8 birrii waggaa 8 soba. Bargaa micayyoo immoo soba jedha isheen immoo ishee haadhoftuuti bilbilaa ka bilbilee eegaa digdama na eegaa jette akkuma inni beeku madaammin ishii qoricha minaaman fudhate. Micayyoo rafee bilbilaa kanarratti gaara inni mucaan birrii waggaa 8 miti. Bargaa na dhaggeeffadhu mee maal taate bilbileef hin dhufe? Madam ishii qoricha waa fudhattu madaamidhaaf qoricha kennee dhufa daqiiqaa 20 jetti. Daqiiqaa 15 waan akkasii heegaa mucayyoo maal taatan? Barga amma tuuttooti fayyima keetii garuu akkam tarraftee? Gara fayyaa isaa waan jedhama maqaan nyaate rabbi jiraatu fi natayyuu sasii jammare maqaan nyaate. Tarraftee ati qoy akkami waa ija keetii minaamin si ba'eera? Waan akkasii kana bargaa dhaggeeffadhuudha miira mucaa hedduu qabdaati dhiira taate dayyuu samnaamuna Daawwiin dhuguma narrabsi miskiinidha. Natayyuu sasii jammare maqaan nyaate si eegeen abbaa duubaadha Oromoon wanta akkas jedhu hin jiru gaa'is dhiisaa bakka Garaa jaalalaati waan barbaadus ta'u malatti rakkoon qabu kiyyuu maal taate mana yaa dogoggora isaati bargin bakka dubartiin immoo beeku wanti koran nama shawwaddi beekta isin immoo warri dhiiraa daftanii goyoomtu sanumatu goyoomsee bakka ayyeen wes rakkoo miti
kan darbeef kan dhufuuf barnoota taafi. Kan nagarrame keessa kan akka ani tuutoo kan nagarramte keessa ishiin bakka narraa dhalchi manatti si yaamte narraa dhalchi siin Angaafnatti ta'e suura kana maaliif akkasitti hojjette qaara suurichi yaa'ii akka ta'e beekama waan ta'eef namoonni baay'een yaa'idha jechuu jiru. Maaf akkasitti kan nagarrame amma waa'ee suuraa doon ta'in alatti waammatu ishii immoo ishii erga akkas ta'e ishiin guyyamatu. Gosh bargaanis kana jechuuf handeemaara. Alatti waammatu erga narraa dhalchi siin wanti manatti gaarii aboo kaamu cammira keessa Oya takka oduu dhaqxee akkamitti rafta amma mana madaamii keessa ilma koo maal taate dhugaa miskiininatiin kee garumarraa ibadee. Mutayyoodha dawwalee fi seenaa kana maaltu jetta kana dayyuusa maqaan nyaata rabbi jedhe. Barga madaamii kitiif qolcha namaati agargaatamu nagaree rabbi jedhe. Egaa jetteerti ishee hojiidha waan ta'eef. Dayyuusa mucaa deddeebisa dawwalaa fiitee birricha irratti ol eegalan rabbiidha ta'e. Dhugaa meedatti mimee garuma akkamii qabde wallaahi ati. Akkamitti namni mana madaamitti zayyuurraa dhalfachuudhaaf Isin jedhanii kabbarus akkasuma kana. No, isa bakka wallaahi miidha. Isin miti gammasi. Nifti nuu sagalee. Waa jirtaa miti amma xuxxumee lookeeshinii keena ergishi. Lookeeshinii keena ergi xuxxu. Feena kana booda inni ufamanii dubartiidha lookeeshinii ergamu. Subhaanallah. Ara man chigira allan. miskiini da mucaan dhugaa rabbiin madaka maalo ammas Seenu bilbilin meetirre. Hospitaala kam jirta tuttooti? Hospitaala kam ciisteerta? Arrambaa jira arrambaa Abudaabii akkas naan jedhee natti fakkaatan dura gurba. Miti tuttoo. Tuttoo si dawwalaa jira silkii kaase yoonni Yaa ko. Budde. Koyama ijatti sinatti moo barbaree situlte mee dubbadhu kana. Bakka ita deebina kana. Ustina me mudi keessa follow jettanii jettan follow keessa nu baatadda zoora maallu godhu. Follow keechanii follow nama takkan godina asirra. Uummanni seeguu jira dabi bareeddu uummatatu seeguu jira Allah nama dhibba shaniitu seeguu. Tuuttaan dubbattu ree dubbadhu kana. Ayaa. Budde yaada qabda budde tuffii yaada qabda. Raafee mucaan akkam. Irraa guddee. Raafee. Irraa guddata. Harkuu namni maali aante? Sidiba budde yaani mee kan nagarramu keessaa maqaan nyaata rabbi jedhe kun dayyuu isaan akka kiyyatti rabbi jedhe mucaa nama Itoophiyaadhaa bakka nam tokko. Dhiisi bannaaf dawuu isa hin jedhini mucaan garaa qaba jagnaa jaalalaati dhugaa kun maqaa isaa galmeeffamuu qaba. Dubartii meeqatu? Tuttoo qaamee xuuxoodhaaf dhaamsa tokko dhaaba xuuxoo dhaama xuuxoo siidaa siif dhaamna shi siidaa jaalalaa. Dhugaa kun gosa jaalalaati dhuguma qalbii jaalalaati. Nama yeroo jalqabaatiif. Siidaa jaalala maalan dhaaba fi siidaa du'aatan dhaaba malee odoon argeeni dhugaa waa. seenuu dhiisindee akkasin jedhini jaalala jedheeti Wala dhaggeeffannu lissa mina dhaggeeffadha nama yeroo jalqabaatiif kaddaama ulfeechuudha mana madaamii dhaqee siidaa si dhaabachuu qaba reelee dhugaa dubbachuudha fan jechuun hundi keenya kaddaamadha. Na jabaadha bakka ati gosa jaalalaati. Sidaamna sidaa eegunnatti. Daffaarii dhiira akkanaas abbaa warrannatiidha taa bakka. Yaa ande. Ani mana madaamititti garaarima maaltu faana ciisuu fi dhageessuma yoo Kun warra kanaafuu madaamii fuulduratti jajjabaatee dhaga kun goota jaalalaati dhugaa. Abaa mucaan waa madafa ta'u mucaan namni wanne jechaadha. Qophiin Dhugaa namoonni. Maalirraa fuutame toora sidaa mucaan qiyyaasa bakka haa ta'u ati dhalataa jechati. Meeqoo yeroo seenaa warra. waa'ee biyyaan gaafatina nama baay'ee gaafsisna. Biyya maarraa gootu koo ishee irratti godhe dhufaan jirti. Seenaa Oromootirraa kaafadhu mee mucayyoo waan keessa si ergite ilaali keessa waan ta'e ergee jira jaalchi. Maadeen? Dhummeetti geessina. Seenaan callisee waan noonni nama rifaasu si ergite moo? Ishi qoy seenaa laalame isti qoy. Dhufaan jireetti. Madaami ishii qoricha fudhatti beekaa gaayisi dulloomtudha kun inni immoo ragaa ba'a xuuxxoon ragaa ba'a madaami ishii dulloomtudha qoricha marfee faashii waraana galgala isa xumuree daqiiqaa 20 booda dhufaan hanjette amma immoo dawwaltee seenaadhaan waa laali jedhimmi isa jette waan ishiin ergite fayyadoonno
maybe ishidhaan irra walitti dhiyaatu na fakkaate ibsaan eeggadha. Fooloon barbaadu nam tokko fooloon antooshina anaa akka kiyyatti ishee alfalligimanii fooloo nyaadhu nuku. Uummata aniikaa kan agarame keessa. Eegaa dhufaa jiretti. Dhiin dhufti gaayis xuuxxoo miti warri jettan immoo isuma jetteerti. Naan dhufaa jetteerti ishee. 5 daqiiqaa bichaa taphiku daqiiqa 5 bichaa. Xuuxxoo miti warri jettan immoo xuuxxuma ishee. Warri viidiyoo isaa jala ilaalaa jettanii viidiyoon yoo barbaadan immoo sagalee ishee nama na waraabde iskiriipshit godheen ol sinii baasan ta'uun qoy taqeen fidee dhufa barbare. Wannan isinii dhaamu barbaadu immoo tiktokiin kun kan xuuxxoo miti akkuma isin wattan kan nama biraati kan firiidamne hiriyaasaa isa bira jiru mana yaalatitti jechuudha. Isin galee. Warningitti kenne kan isa addaadha. Warningi mana macaatu ture galgala argitamti. Warningitti kenne sagaleen na duudin naante. Darabannaa maqaan nyaata rabbii jedhe amma haala kamirra jiran. Baay'ee nama asansiisa garuu mucaan. Tuttu dubbadhu maaloo rabbiira miira saayida fi kaaree. Miskiina beekuni miskiinidha mucaan maal gizmaa sawiyyuun beeksisa miskiini. Nan dubbadha. Garaa nama nyaata wallaahi kuni bade akkamitti mucoonu barbareetti naxxee fede. Dhiisi maaloo dhiisaa bakka dhiisaaree waan mucaan miira keessa galaa waan akkasiin dubbatina. Jechuun garaa maaliititu barbareetti naqe kanatti bade miskiinii kana laalaa sagaleessaa yoo nama marara. STDs bargaa dhugaa kun miskiinidha mucaan sagaleessaatu baay'ee nama miskiinii fakkaata akkamitti jamaalii laalaa barbareetti natti babbade waggaa 10 waa nyaatu waggaa 8 dhiisiti birriin maaliin baddi. Amma inni ciisaara. Hospitaala keessa ciisaara jedhe kuno. Odoo keessaa qixxaa'u la. Maaloo dhiisi guddataa maasi godhe dhaqxee sakkatiin jedhe. Maaf hin jedhamu maal jechuu keessan hindi. Sin immoo Dhiisi maalaaf akkas jettu odoosistee akkasuma ta'uu danda'a garaan jaalalaan beekamu. Warra dubartootaa jechaadha gootummaa isinitti dhaga'ama akka warra dhiiratitti immoo jechaadha maqaa keenya nyaatame hindi. maali maqaan balleesse. Jaalalli jalqaba jiran tokko hin dhageenye isin jecha moo'ii. Kana maal tokko na aarsu beektaa? Barbareessatti namoonni noollee waan meeqa ta'uu isaan ollee oduu ulfeechitu meeraati. Cabsee jiraatee noo gara Qoy anan jedhu akkamitti sitti natte dura qoy isin nagaa afaa isin gaafanne akkamitti jalqaba sitti facaaftee barbaree. Dubbataare amma muutii qabatee. Guddeeta. Taayi boonisi. Ooyee. Maal jette amma baga odoo keechaa qixxaa'e jette? Taas gabbaa'e sitti naasofne sitti naasaa jiraatu. Mucaan garaa nama nyaata wallaahi garaa nama nyaatu shamarranuu jiraatame garaa jaalalaatitu mucaa kana mana madaamititti daffarsiisee geechisa. Isheen garaa nama nyaatu lubbu birrii hoggaa meeqa? Bii barbaadaa jirtami ta'e immoo boonii. Taas gabbaa'e sitti Dhaggeeffadhu ani sittan himuu dhufe jechuudha. Guddataan jedhamtu. sitti naasofne mana sana rabsaara bakka sana rabsamaa. Ina rabsiri dis maaloo miskiinii kana. Bakka araada sitti. Ani ammoo odoonan bakka inni jiru arge taffi taasisan hin jiree baran. Maalitti bitasee Dhugaa siin jedha barra akka ishee kana tuttuqee inni isoon ergan godhe bakka galmaan ga'eetu mana ishee dhiise malee. Dhiisi ka akkasin jedhin maal sin godhee mucaan kun. Akkasin jedhin birrii jaalala beeka mucaan. Dhiisitoonini birrii ji'a takkaa keessa. Kan inni kan hoggaa jechaa jira barsee. Birrii lama keessa ba'uusi mararu asibu gannaata. ishee sammuu isaatiif isa matee yaada qaama ishee mucaas teechisan waan baay'ee naaseenaa. Ani keessatti komantii barreeffamaa jiru yeroo tokkicha seenu Birrii hoggaa 8 hin nyaanne kun amira keessa galee deeme mucaan. Maari kun oole. Dhiisaa mucaa maarsitu dhiisaa mucaan kun jaalalaati siidan dhaabachuu fi qaba akkuma mucoo sanii siidan dhaabbatee. Abbaa silkitu silkii qabdachuun ol bakka tutturra. Deebisaa fi deebisaa moriitaa ture qabda mucaa barbaadatu deebisaa akkanatti tutturra beedi waan hin taane biratti hin dubbatina kaaree warra rabsaa jirtan mucaarraa dhaabbaddaa mucaan goota jaalalaati siidan dhaabachuu fi qaba akka warra dhiirotaati.
Charja akka jirtu si bareera tutto. Ofirra nalaalila ishee. Bayi makasa garutu. Seena mabudur sisa sana fayyaa qabdu sila maadur sistem mucaan ofiisaati fuudhu horsifamaa jira bitaa mirgaan indee. Gadirraa bu'i maal si godhe mucaa? Indee. Maal si godhe? Maalan godhe? Maal si godhe? Jaalalatu geeche maal godhe taane? Maa ishiin jaalattee miti birrii kan hundaan itti gadi harcaas. Bakka deebiiraas maal Jaalatte ka jaalalaan araarfachuu qabdi maree mucaa kana barbaree itti nattee maal godhe? Balleessiti biyya ormaa fiddee. Barga mucayyoon jala kanan jira jechaa jirtu meenatti mul'achaa jirtu Inaantee qofa dubartoonni jechuudhame biyya tokkicha warri goota jaalalaatti gubamuun qabu jettanii jechuudhame akkamitti akkana jettu itti xiqqaate iyyuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e osoo zayitii iyyuutti dabaltee fi jiraatte akkasitti shaggaa ture maaliif hottee birrii biyya saddeetii nyaate jaalala sossobdee waamtee raawwatte biyya ormaa fiddee biyya ormaa keessatti barbaree itti nattee gubdi. Ana dooseen barbaree waan biraatu dubbatuugaa. Mana tokkummaatti saaseera. Birrii saddeetii mitiisti. Birrii saddeetii mitiija saddeet kan hojjette simmara roshiin akkamitti shaguma. Maraaroo nama maraarame amma biyya ormaa keessatti fiddee akkamitti barbareetti natti biyyatti odoo galte homaa miti haati yaallatti amma biyya kana keessatti bakka namni yaallatu hin jirretti akkatti barbareetti nattee. Inni biyya ormaa keessatti miti birrii ishee irraa mutuumuutiin barbaadan jedhe. Hubatanii lubbuutti faradanii akka hojii isaatti itti xiqqaateen jira. Zayitii saniin osoo barbaree fi zayitii walitti dabaltee akkasitti shaggaa ture. Akkasii maal ijoolli sin dhiisa akka jedhinaati maal. Iddoo garaashii. Yastii kana keessaa gad darbadhu surmaa mucaa. Warri goota jaalalaa. Dhiisa maal si godhe mucaa miskiinii warra mucaarra taasoo darbadhu Barga isa ammoo sagalee naa taa'edha ammoo as keessa taa'e. Kanuu sagalee naa ta'a jedha bara. Ishee amma yaada isaa fudhadhaa ishee yaada isaa fudhadhaa tasgabaa. Barga bakka bilbila narraa fudhachuu fi boru walitti deebinoo isaatii argadhe. Eessannaa deebisa ishii meesaaji ko. Ijoon nufaa jirti barreenee duree Ani maraadhe Bilbila narraa fudhachuu fi maraadhe dhuguma kiyyaan dubbachaara maalin maraadhe. Waa tara galtee ruutu mootii qabadhe. Naaf jedhin kan naaf jedhin fira deemu kan jedhan sani naaf jedhin. No narraa fudhachuu fi bakka amma be sanumaa fi islaamalee naasoo Mucayyoon nufaa jirti kaa'uuf. mucaanisee. Tiifis akkaataa gargaarsa. Bilbila narraa fudhachuu fi gaa bilbilli kana maati siin hin jenneere. Obsii taa'e amma ta'ee dhuftu Sa'aatii mijoon. meeqatti sitti tola? Boru sa'aatii meeqatti dhufta obboleessoo? Boru sa'aatii nan gaafadha gaa isa gaafadhee tananii. Okay, keessaan olii dawwalla ishee sa'aatii onnee jettee waan hundaaf iyyuu rabbi waan haa ta'u siinisi. Rabbi si haa fayyisu jennaga. Yaada keessan itti fufaa warra kana hin tolchitee minaamina jettan ammas. Nagaan bulaa boru. Ishi nagaan keessan meesaaji koonaa deebisila. Qabbana si haa godhun makoo qabbana si haa godhun. Kuna firiidam nagda yoo sagalee koo dhagaa jiraate abbaa silkii jechuudha mucaa kana waan qaba akka bira daraayi wanni sarara ga'e baay'ee nama gaddisiisaati. Jajjabee. Ishii quxxoo si bilbilaani. Qabbana si haa godhun. Na eeggadhu ishii doktor na eeggadhu. Wayne. Dhabbi. Warra balkaa bagaraa nama nyaatamu jechuudha. Barga mucayyoon jala kanan jira barreeffataan jira itti maaliif hin galcheessa kanuun jirtu azzalamee barbaadame. Lakkoofsa dhuunfaa tokkichatti miitoo litara farqaa qabdaa miti itti wanti qabii tola. Isin dubartoonni goota jaalalaa warri tanna jechuudha. Wanti nu geessu hin jiru. Birrii keessan hojjettanii abbaa barbaadan dhiira abbaa barbaadan yoo qallabdan jechuudha. Dura maatti ergite amma kana hundaa waggaa saddeeti maal birrii irratti ergiti ishiin inde ishiin balleeche maal godhe mucaa nama jaalatte akkam dhaqee inni immoo bakka jaalalaa dhaqee waan ta'e. Abbaa manaa ishiiti bar. Abbaa manaa yoo ta'e maa amanteetti ergiti kana hundaa waggaa saddeeti. Gowwoomse kaa'een gowwoomse. Maal eenyutu amani jedha maa amanteetti Si fuudha jedhee. Si fuudha namni si fuudha jedheedha bichaadha akkamittiin intini jettee ergammoo waamte siifan da'a jetteen waamte akkamitti akkana jedhameetis namatti waamame. Jaalala dhugaatti fakkeesseen gowwoomna barna dubartoonni dhugaa dubbifate yeroo baay'ee waan mati qoran Dubartiin mormaa jirtu tun jechuudha. Dubartoota jawaatan keessa takka
si ta'uun ooltu birrii ergiteef. Kanaaf akkanatti barumsa malee mucaa jaalatteeti miti. Reefu ganaa naa galte lakkaa. Lakkan waa'ee birriitii miti waa'ee birrii odoo taane mucaan jaalalaaf dhaqe maaliif isheen si jammara moggaa saddeetii maaliif birrii irratti ergiti isheen lakkaa dubartii akkasii hattuu tanatu dhiira keenya waa'ee tunne taadhii isin dee akkasiin jedhini fiissin argadda isheen eeggadhu lakka akkasii miti bee malaal siisterdha dhaggeeffatan bee kuma namummaa tasitti haasaa jira waan biraa keessa hin galle arraba keessa hin galle hindee waan sirriin haasaa jira amma waggaa saddeetii kana maalitti birrii irratti ergitu odoon argin odoo mana tokko keessatti ol fuudhanii wajjin hin jiraatin isayyuu siifan daakootti mana madaamtettee waa si fuudhee waa meeqa galee fi guyyoomsa dafqa ishee akka nyaate kalaas baga gubdee warri goota jaalalaa ittanuu barbaadan jechuudha. Goota jaalalaa ilaatoo suura isaa kan barbaree wajjin jiru kana naqabaddaati laphee irratti ittiin deema. Wanta nuyi lafa shurraabii hojjisiifadha barbaadan birciqqoodhaan hojjisiifadha. Banagarachi laa dhiifama. Kun gootuma jaalalaati sinni isaa gadi liqimsaa odoo sinii liqeeffamuu diduu gadi liqimsaa. Barbaree wajjin haasaa ture. Barbaree faana naasaadha jettee gisee tokkicha barbaree faana haasaa ture mucaan maaliif deema osoo dhugaa qabaatee maafiidha jette jala kana turte garuu ergachaan ture takkitti kan jedhu jedhu. Baga goota hin jedhina ijoollee akkas hin jedhina isayyuu abbaa daa'ima kiyyaan naa taata jetteeni moo hindee. Hiruut kan jettu kuni birrii irra nyaata sassi akkaffalee bichoo. Amma kana hunda maaliif birrii itti ergitiin jedhe birrii waggaa saddeet dubartoota jiraatan keessa takkaasi kan birrii ergeef birrii kuma tokko yookiin immoo kan jana santu sidha jaallatee yookiin birrii wayii biraa qabda kanatti dubbattaa malee dubartii taatee dubbatta malee dhiirarra dubbattu sun ta'uu danda'a mucaan kun akkana godhamuu qaba ande maal nama biraatiin barbaachisaa bee inde osoo dubartii asuuciitii wayii qabda malee osoo ciitiin qabdu ta'ee dubartii taa'ee wanti amma micoo kanarra ga'e kun nurra ga'uu danda'a. Fakkeenya dhiira tokko amanamummaadhaan jaalladhee itti siqee yookiin si fuudha jedhee waada barbaade naa galee wanta barbaade gowwoomuu nan danda'a amma dhugaa dubbachuufan. Nan gowwoon birrii kana nan ergee waarradhee akkanuma oona nyaatamu fakkeenya sirra isa nyaachuu danda'a barcaaraan ishirra ga'e kun sirra ga'uu danda'a obboleettii kee irra ga'uu danda'a akkanatti yaadamu hatillee dubartiidha waan taateef yookiin immoo dhimma biraa qabda yookiin si jaallate waa biraa qabda akkanatti irra dubbattan maaliif ta'ee goota jaalalaatiin jedhamu maal taatiin hin jedhamu. Lakkii amma laalanii waan jechuu barbaade dhiirota nurratti goobsitu jechuudha warra kana goota jaalalaa warra jettan kun dhiirota nurratti goobsaa jirtu dhiifamarree naa godhate jechuudha. Yerootti dhaggeeffadhu kaaree. Anamma ananani jechaa jiru mucaan kun haati ishiin barbaaddi biyya ormaa fiddee dhuftee yoo gubuu barbaadde biyyatti galchitee akka barbaaddetti hin gubdu barbaree dhiisi bishaan daffaa keessa iyyuu gatuu dandeechi biyya galchitee biyya kana fiddee maaliif gubuddi mucaa hindee maal taate tija yoo dhabe mucaan kun biyya kana keessatti rakkatee yoo du'e ishiiyyuu garaa ishii nyaatu. Waggaa saddeet muluu wajjin isin jaaladheettee afaan jala banaa turte ammaas deebite iddee barbaree waggaatti na tumaa afaan jala banaa turtee jettee na rabsin haadha manaatiif abbaa manaadha samaana mola irraa qabu jala jirtan. Samaanaan gishee kana hin jiru samaanaan jedhina samaanaan maal fayyada maa mantishii Hiruut rakkoo qabdi hattu foololleen godhina irraa kaafadda hattu qoo isin argadda lakkoofsa tokko barreessaa waan wajjiru sirritti dubbachaa jira narrabsina waa sirrii dubbachaa jira kanaaf Maanni jirana walaa dhaggeeffame seenaa dhaggeeffadha seenaa Hiruuti ani baga gubdeen jedha gubuu qofa miti. Otoo sila irraa kuttee jiraatte otoo ana ta'e qabee jechuudha namtichi tokko akkasuma godhee taanaan irraan kuta. Dhugaa rabbiin sin jedhee erga maqaan koo ba'uuni namni irraa kuteen afaan isaa keessa ka'a. Akkamittiin inni waggaa saddeet guutuu umurii kootti taphate jireenya kootti taphate har'a immoo aniyyuu as fidee tasa jijjiirama jennaan asitti illee dubartii biraan irratti jaallatte
Kan biyyatti galchitee hin gaafattu seeraan hin gaafattu sammuu kamitti yaadu warra akkas jettan qofa. Biyyatti gana biyyatti galchiti. Irraamu shaggaadha barbareedha gubuu kanarra odurraa murtee shaggaa tolu. Yoo irraa murtee ijoollee isin isa dhaqqattu rabbii biyya kana keessatti abbaa manaa fi haadha manaa ta'uun isaanii seerri isaan beekan jiru. Akkamitti seeraan gaafattu hin jiru. Itoophiyaatti galtee gaafachuuf inni Itoophiyaatti galuu dhiisuu danda'a ishee wajjin ergaas fiddee booddee. Kanaafiyyuu asitti dhufee dubartii shan irratti jaalate waan ta'eef silaa danda'amee fi yeroo sana dhugaa mucattiin tarii maatii wal bira jiru waan ta'eef maatii ishiitti yaaddee dhiiste jedhee yaada malee hajjeessu turte iyyuu akka hiyyaati. Erga harkaan Amma seenaa na dhubanne malee wanna jechuu barbaade maaliif akkas gootee bitan siigalee ananan jechaa jiru maaliif akkas gootee odoon taane biyya ormaa ishii amanee dhufe. Ishii amanee dhufe akkamitti mana madaamititti waamtee inni jaalatee garaa jaalalaa ta'ee mana madaamii daffaree dhaqe odoo baaba garaa jaalalaa ta'e maal qooyi erga jaalate maa dubartii shan irratti jaalata erga ishee jaalata ta'e goota jaalala jechuun kan dubartii tokkitti wajjin gaarbiira danda'ee jiraatudha malee odoo jaalachuu waan kenna qoyaane haasofsiisuu danda'a maal nama meeqa taasaalamee tokko. No, yaada fedhii isaati illee dhaqe malee jaalala isheen qabu. Otoo jaalala ishee qabate maaf irraa darbe dheerre maaliif of wajjin kilooriksii dhugi maaliif dheerre erga jaalata ta'e. In jaalata goota jaalala mina goota jaalala jechuun kan nama jaalate sana wajjin hin gaarbiyaraa danda'ee hojii jiraatudha malee kan akkasii. Yoo kaawaa balleessuu dandeechi ishiinis beekaa jecha kan jechuu ni dandeessu mucaa dhaggeeffadhaa kan nama guddaadha beeni dhaggeeffadhaa. Sorry kiyya taraan dubbatu naanan dubbatu. Ani jaarsa lamaati sinan na dhaggeeffadha. Warras jalaa koomentii dhandhaa rabsan nan rabsinaa koomentii. Nana rabsaa turan ishee koomentiin deebisite. Jalqaba irratti mucaan goota namni tokko naalan dubbatina ishee yaada koo ibsadha waan ta'eef muutiin kaasatina. Jalqaba irratti mucaan goota hojjettan of course goota jaalalaati. Ana biratti akka gootatti safaradheen. Nama waggaa 8 guutuu dubartii takka amansiisee saaksiidhaan odoo ishiin jaallanne odoo dhugaa ta'e jechuudha dubbiin kun. Waggaa 8 guutuu waa dalagaa takka malee adabatee taa'ee birrii ishiirraa nyaachaa ture. Ishii joonjessee ishiirraa nyaachaa ture goota kunis galee akka addunyaatti galmee jiinas buuk irratti beekamee shallamamuu qaba akka kiyyuutitti jechuudha namni kunis galee. Maaliif beektaa? Muutii qabadda. Maaliif gannat muutii qabadda? Maaliif beektu? Akkamitti waggaa 8 guutuu namni tokko dubartii takka joonjessee ishii faana jiraata. Adoochitu wayiiti ishii waraanee moo shugguxii irratti qabeetti ergisiisaa ture maallaqa waggaa 8. Ergite moo maallaqa ergite karaa nagaatti riisiitidhaan maallaqa irraa fudhachuu odoo dandeessu mucaa kana mana madaamititti waamtee barbarree baxabbattee toluu itti naquu minaaminni kun kara kanaan birri kodeeffadha jettee osoo hin taane intalli kun beekamtee argachuufi malee mucaa kana akkana gootee kaatee birriin ishiidhaa deebi'u tokko hin jiru. Mucaa jaballee jechuudha. Mucaan goota jaalalaati goota jaalalaati. Jaalatanii jibbitanii harkaan lafa qabaddaa tokko kingeedha mucaan kingeedha itti heerumuuf deemaa isin galee maallaqa waggaa 10 kenneef itti heerumuuf deemaa namicha. Gaaffii takkitis gaafadhu kiyyuu. Of course na gaafadhu. Ayyee akkamitti waggaa 8 jaanjisee dubartii takkitti wajjin jiraatee irraa nyaachaa ture. Taati dhiira meeqa wajjin jiraatta gaafa abbaa manaa kee wajjin jiraattu abbaa manaa kee jettee yeroo wajjin jiraattu waggaa meeqaan jijjiirtaati. Akkamitti waggaa 8 wajjin jiraatte jechuun maal jechuudha? Dhaggeeffadhu waggaa 8 guutuu ishii joonjessaa akkamitti faana jiraatti? Namni tokko akkamitti waggaa 8 tana geema irratti taphata? Ji'a 8 miti bara waggaa 8 guutuu akkamitti namni geema irratti taphata? Abbaa manaaf haadha manaati bar. Maal abbaa manaaf haadha manaa? Akkamittiin argine nama abbaa manaaf haadha manaati abbaan manaa koo amala waggaanatti jijjiiratu akkamittiin hin barreen? Namni tokko maallaqa qofa akka barbaadu akkamitti arguu dhabdaati? Uummata birri libsii kee caaluqqee odoon tamaarin birri libsii kee caaluqqee too gara kana dhufe kanatu barnu rakkisaa jira dhugaa qamma qaanu balleessaa jira hin baratan birri libsii kee caalu taalanii biyya arabaa dhufu achiin asiif maallaqa dhiiranii rakkisaa jiru dhugaa rabbii odoo barattee kan hundan taatu laa nama barumsa hin qabne ta'uu ishiin malee akkamitti maallaqa waggaa 8 dhiira irratti ergiti eenyu kiyyattee maallaqa waggaa 8 dhiira irratti ergiti ishiin waa'ee Ande? Maaliif ergite? Birri waggaa 8.
amala salaaru qabda nama waggaa sadii akkamitti wallaaltaa dhaggeeffadha ani kiyyuu baankii sadii moo meeqaan qaba baankii digdi baankii yoo amanii waggaa sadeen biyya kana hojjedhe birrii waggaa sadii irratti hin ergu ani digdi baankii nuuna shawwadadee nuuf shakka birrii waggaa sadii kanan dhiira irratti ergu dhiisitu maal jechuudha kun naa jiraadhu kiyyuutu guyyaa tokkotti hin ergine taraa kana godhama akkas goonaa hojjetaa ture miti bajaajii bitte manni bitame manni jaarramaa ture murteessuun duratti yaadame nama waggaa amalatti jijjiirratu akkamittiin namni baruu dadhabaa amma kana hunda namni koo amala adda tokko qabame amma waggaa tokko wajjin jiraata amala gaariitti argisiisuu danda'a sana booda amala qayyaruu danda'a mucaan kun amala inni qayyaru san laalaan deemtu ishiin of eegaan deemtu duuba amma waggaa 8 nama tokko irratti of gattee duu qabdi ofii ishii yaaddu indee maal jechuudha bara teeknooloojii kana dhuma itti kiyyuuti Aye bagana gata tan fayya nafti undum to jora sagale si jala jiradu tikko rasikitta sagale private na wa kagadin ba ammas mara jeeqaan jiru kiyyuu ammas je unna gama ka woni namna so takka na gamne hani Gudde itti fufu yaada qabatteetis dubartoota kana bichaadha maa yaada kennitu sinis ani kanarratti yaadumaan dhabe yaadumaan haa dhufuun dhabeen bar gudde ani gaafasirraa qaba baay'ee sin taajjabillee baay'ee tuffaddeereera Gazet akkasii jedhinati nama namani naayedha maal eenyutu nama amanaa jedha abbaa mana harka kee tokkoyyuu namani jedha maal amantee waggaa 8 abbaa mana ijoollee wajjin hin qabanuu silaa kunoo jaarsa tokkos eenyutti jedha gattee deemteedha tiktok irraa indee namni kun waan wajjin dhalee meeqa dhalfateeyyuu wal gataa jira akkamitti namaree waggaa 8 muluu birrii irratti ergaana indee akkanan jedhina dhiisii asirraa garaa jaalalaati isheen wajjootti galtamoo amma waatu jira amma wanti kun hunda keessanuu gaafii isinitti ta'e beektaa gaafii isinitti ta'e gaafidhuma isinitti ta'e dubbachaa jirtu malee furmaan akkamii fuula duratti maal ta'uu qabaa kan jedhu namni lafa kaa'aa jiru hin jiru dhiifama waggaa seeru nama 200 jira maal ta'e namni fayyaadha dhugaan jaallatanii joora namni gaafa dhugaa dubbatu iffiidanii kun nama taasisanii namni dhugaa jaallatu hin jiru dhugaan jaallatanii kanaaf itti fufeetti sinundu amma gaafii sitti ta'e walitti deddeebisaa jirtu akka yaada turetti jalataa akka dhaggeeffachaa turettis garuu immoo shamarran keenya jira irraa fuula duratti maaltu ta'uu qaba maaltu eegama maal barachaa jiru akkasumas immoo kan darbe kun miidhaa ta'uusaa nutti feeradhee namni furmaata kaa'aa jiru hin jiru wantichi hundattuu beekamaadha. Dhugaan jirtu garuu jaratti kana lamaan jidduu jiraanuuf ajandaadha. Fuula duratti maal ta'uu qaba akkamitti deemamuu qaba kan jedhu mari'achuu danda'uu qabna nuti. Dhuguma jettee joora dhugumettee yaada gaarii dhabu. Namni nama amanuu hin qabdu shamarran biyya keenyaa hin jedhaan akka kiyyatti bakka. Nama amani kan jedhu eessa jedhame? Jiru anis kanan jedhe nama amani kan jedhu hin jiru dhiirris ta'ee shamarranis ta'ee nama amanuun gaarii miti nama namanaa hin jedhaan. Bakka kana malee waggaa 8 wajjin hin jiraadhe waggaa 10 wajjin hin jiraadhe. Qoy meeru yeroo chamuuti qabaddu gannat gaafii sirraa qaba gannat. Ani mucaan garraa midhaan jedha maal beektaa? Nama amanuun jettaa seekunaanis kunoo kanuma jedhee karakkaraa. Nama amanuu gaarii miti ta'uu osoon si jaalladhee fakkeenya si fudhachaa lallaggeeffadhu ani fedhii hiriyaa isaanii wal jaallanne. Fakkeenya wanta nan godha birriin irratti ergi kan jettee kan na gaafatu ta'e osoo maallaqa kan sansiif hin ergu jedhee na wajjin jiraata yookiin hiriyaa biraa qabdaa yookiin karaa biraatti ergachaa qamal keessa nama beekna koo hosin jaalanne rakkoo yoo sannis ne rakkoo amma hin jettaa yakkaan na wajjin jiraata joora normaali.
ቆይ ጀለ ዱበትን ጆሮና ዴብሱ ፕሊስ Anama fakkeenya fi mucaan kun gochaalee kaleessa wajjin turanii fi maallaqa akkasii otoo hin taane erguma dhufee mana arabaa kana seene baay'ee garraamummaa sanatti mul'ate beekta. Garraamummaa isaa maalidha yoo jette sim jedhee taa'ee hidhamee aga barbareen kun itti namutti aga biyyitti bu'uutti taa'uusaa baay'ee garraame. Maaliif beekta? Namni tokko amma taa'ee hidhamee barbareen itti namu yookiin ibidditti boba'u wayyamu. Egaa wallaalee dhaqeeti. Dubbiirree kaasee yookiin immoo qaama seeratiin qabamee deemutu irra qormaata. Bakka kanatti tokkoffaa immoo Kanaafuu dubartoonni gowwaadhaan jedhin kaashu. tokkoffaa immoo miidiyaatti ba'ee anaa miti jechaa ture beekamaa. Mee samma jireeshi bakka dhiirota hundaa bu'iitii sin gaafadha. Ani bakka dubartoota hundaa bu'ee sin gaafadha. Fakkeenyaaf oduu nu jaallattanii maallaqa nutti ergaa jettanii maallaqa isin hoggaan isinitti hin erginoonnee isin diinnuun wajjin jiraattu. Fakkeenya maalirratti ergitee jettee amma kan dubbatte. Karaa lama kan hin jenne dubbanneen karaa lama jira la. Seenu natu jedhee dhiirut qoy muti qabaddu natu deebisaafi seena ammaan ganna sagaleen go jira maallaqa yoo isin irratti erguu baanne nu jaallattu jette joora osoo hin taane anatu jedhe maallaqa maaf irratti erguutu kan jedhe ana namni tokko sinumayyuu maallaqa kiyya itti ergenna jaalata hoo ta'e akka inni nan jaallanne beekuun qabaani dursisii galee gaafa nani maallaqa dhabe akka inni nagatee deemu waan an beekufu nanni isaa jechuudha nama sana gabaabwanti maallaqa na ergi dhiirri tokko anan na asoosisee maallaqa na ergin guyyaa nan jedhe irraa kaasee bilooti isa godhaani sababbi isaa maallaqaan miti kanan dhiira bituani. Ani warqeedha warqeen immoo hin bitama malee hin bitu si galee amma warqee hin bitta malee warqeen sin bitu yookaan gatii madaalamaa gatii koo madaala gatii kiyyaa gaduuf hin buusan si galee ani nama qaaliidha namni qaaliin immoo hin barbaada osoo hin taane hin barbaadama yeroo hundumayyuu ani keessa koo kana namasiisu dhiirri anaan na barbaaduu qaba malee ani dhiira barbaaduu hin qabu si galee dhiirri na barbaadu tokko immoo waa hunda ko wajjin dhaba ko wajjin argachuu ko wajjin na jaallachuu qaba maallaqa qofaaf na jaallatoo ta'e qilee haaseen sila kanaafu of course maallaqa naan ergitu ta'e isin jaalladhoo naan jedhe mataadhaan dhaabbadhu dheen biraa kutaanii akka kiyyuutitti jechuudha. Gaafii ati jooraa gaafatte dhiirri tokko maallaqa naa ergitu malee isin jaalladhoo isin jedhe maalirraa daree abiifti dafe bilootu godhi. Gurgaafa harkaadhaan dhugaarumaan immoo jaallattanii kiyyuu dhaggeeffadhu dhugaarumaan immoo walitti siqxanii yoo birrii naa ergite malee isin jaalladhu jechuu osoo hin taane fakkeenya dhugaadhaan wal jaallattanii wanti walitti godhannettanii walii galtanii dhimma jaalalaa keessanitti fuuftanii akka ammaa kanatti fakkeenya booddee yoo si kaadee booddee si kaadee maal godhame kakeeti. Ani fakkeenya ati dura asin turre ta'a malee ani dura ofii kiyya of ibsaan ture nama abbaa manaa kan qaba gaafan biyya eenyutu muutii qaba dura gaafan biyyaa dhufu abbaa manaa koti karoora baasee dhufe qoy joora karoora baasee dhufe karoorri nani baasee dhufe dalagadhu na eegi dalagadheen dhufaadha nan biraa dhufe si galee maallaqan isaa ergeessa jiraachisu tokko hin qaban. Nama garagaraa irraa yaada fudhanna rakkoon qabu. Suma ijii jettu galchi. Maallaqan isaa ergeetu isa jiraachisu tokko hin qaban. Innis naan ergu anis isaan erguuf dandeenye anis nan hojjedha anis hin hojjedhu. Tumee galchaa. Dhugaa jettee suma ijimmaa tana geshaame. Tumee galchaa mana kudhaniin goote kudhanii manni kudhaniin godhe mee ati bargaman. Kottu sin galchaa tumee anaan sobaa jirtan an jette na fakkaatu kutti yaada kiyyaati nu jiraadhu kiyya. Mana keessa jirtan fooloo naa deebisa afaamiin. Maal jette si deebisu foolootti ergadha gaayis. Fooloo barbaadu nafa ani garuu fooloo nan taasisa namtu fooloo kejjanaa falliga. Gannatis fooloo deebisii meetinis. Ani nan barbaade natti ergaddaame warri jala fooloo taasisa maa rakkoo qabande warri barbare walitti naquu fooloo taasistu fooloo taasistan maa rakkoo qabu. Barreessu malee afaan dubbachuu hin dandeessu kumeen jedhamtu. Ganniyee dhiifama naa godhi garuu jechuudhaan yoon yaada kee takaawwame dhiifama naa godhi garuu waanuma jiruun dubbadde shiyan. Ati waan jiruun dubbanne ati zim jedhu uskuti qoy. Isi gannat akkasin jedhiniiti. Gannati bitani seenadha shi seenadha. Nama wajjiniin jiraattu nama jaalattu tokko amala isaa qayyaramuun laaltu ati qoy sim jetteetuma birrii irratti ergitaa sim jetteetuma
yoo inni funnuk sitti jedhe isa birriidhaan ofitti deebisuudha birrirratti ergita. Dura funnuk hin jenne bara nyaata dhugaa funnuk ittade. Isuma inni funnuk jedhu san dhiisuu qabdi micoon waan dhugaatii nama tabaqqalachuu waan baay'eedhaan nama tabaqqalatanii barbareedhaan tabaqqalatanii. Wajjin jaalattee dura sin jaaladhe chaanii waamee qooliin jechaa turanii amma miidiyaa irratti kan amma sadarkaa Dubaay fiddu dura siititti kan geechise erga fiddee Dubaay geechiste immoo Dubaay mana ijaazaa faaxonni daariin qaba waan ta'eef miiniyaa sitti kukkutanii intuq ishii mana madaamii tana zoor jedhee laalu gabbaashaa ishii mana madaamii roqorroqamtee achitti dafqa ishii lab goota hojjetti ishii fuuldura qeenya. Kanaafuu anan jedhu maaliif amma kana hunda birrirratti ergite maaliif mucaa kana qallabdi maa fidde biyya kana dura erga kana yaadde. Abbaa manaa isheeti bar maaliif fidin? Indee akkana gochuun qabdu kaasayyuu mana madaamititti waamteedhaan sin jaaladha jetteen indee maal jechuudha? Mana madaamititti waamtee barbaree bichaatti naqochuudha. Barbaree bichaatti naqochuudha. Istoofirra kaayatan zayitiitti naqee zayitiif barbaree walitti deeffisee kan akkasitti qofa. Maali joosin abbaan qabdanii obboleechan qabdanii akkanan jedhamu. Inni haadhan qabu obboleettiin qabu. Nan qaba qaba qabaadhanuu dhalatee qaba garuu Gabaan barbareedha. Barbaree qopheeffattanii bishaan dhiyeessanii irratti naqxan. Qabbafachuuf kilkiliitti nagadee. Kanaafuu adii Hiruu tan jettuni ichi tazzala jira way abbaa manaa keetti tazzala jira akkanatti dubbatta malee waa malee miti ergixanyaa waa'ee chiki waa'ee abbaa manaati miti bee amma sinii garee waanuma sirrii dubbachaa jira bee mucaan kun amanee nama amanee nama daamii ija amantee miti kan irratti ergaa turte. Innu barbaree dibatee dhaqe mana madaamii akkamitti akkana gootin numti reeshii wayyoo tuni bakka kanatti jaalattu san izim jedhaa siniruuttun. Shamarran namtichaa dubbattu kan inni jaalate san keessa birrii tanarraa guuree dhiiruuti tan afaa bira jirara hoggaanii malee alattii taatee akkanatti dubartiin hin loltu dubartiirra goruu qabdi wanta kabboocharraan kun naqee qabala erguuf hin danda'ama birrii erguuf hin danda'ama barsiyaatis gara mucaan gortaa'e qabsoora hattu adi abboanicha nagaan bula. Ina waan noten qabani waan ta'eef nan ergeef malee nan isa janna ma gaddisiise garaa nama nyaata kan gurra qabatanii ni hinaaree namni gaarii dubbatu balza boona kanatti ara maal mormitanii fi sirrii goote ara agu bitti xiqqeessitee ilmaa ina softi bar simmatti haasofti lubuusti birriina ergi lubu eenyutuni birrii sirraa kanatti fakkaata hiruut isti birrii kuma tokko akkaawunti kee irratti naagalchi lubu waa'ee birriitii miti nama isa waa'ee birrii isa maaliif ergitan kana dhaabbadhee lafa jettee keessatti nyaatamteerti indee maal dhaabbattee nafture birrii ishii wajjiniin hin jiraattu erga akkas yaaddetti hai jaalateera waan ta'eef irraa muxuxu godhee amma Dubaa ga'utti ishii ammas akkuma abbaa manaa sanitti ishii janajjanee lama taanee hojjennee waggaa lama hojjennee galla jedheeni as fiddee asiin isa geechee irraa uffata isaa itti jijjiirtee irraa mattaawaqaa isaa hojjisiistee mana ijaazaa qabdee fi inni laxxadhe irraa fashiin hojjettee ji'aan birrii mana ijaazaa kaffaltee fi kan hundumaa goota fi barra. Seenuu amma dhugaa. Qoyeerot qoy dhaal seenaa obboleetti deeggada dubbachaa turte. Mana gurgursiiseettela gaafa inni mana gurgursiisu sagalee ishiin jira dhaggeeffadhu seenaa. Dhiisi mucaan kun siin ta'u mucaan kun maallaqa kee malee siin barbaadu jechaan hin tureetti obboleettiin. Anayyuu balaa isaatiin maatis tidaara kiyya waan ta'eef tidaara kiyya waan ta'eef. Habibti maaliif hin dhageessu gaafa inni wanni jedhamu jiru gorsa namaa dhaga'uu waan. Maala gorsa namaa jiran deemaa lubbu. Mana kee gaafa gurgurtu dhaggeeffadhu sittani ma ofii kiyya ofirraa ka'ee san sittaasaa jechuudha. Anamma abbaa manaa nani jaaladhe obboleettiin kiyya naan jaalanne. Obboleettiin kiyya naan jaalanne dheetoo abbaa manaa kiyya san miti la mana kee gurgure la mana kee isaaf gurgurtee miti mana kee gurgurtee fi hojiin ati banteef san inni hojjechaa hin jiru dhiisi jettee isarratti bakkaanis nan jedhe. Birrii gisee ergitu kana birrii kana maal gochaa jira jechuu qabdi. Isa maa jedhee mana kiyyaa malee dubbachaa jedhee gosh.
ዱባር ከነ እሱ ላይ ተሸውዳለች። ማከ ወደምቴ ወጋ ከነ ጉቱ ከንጀቻ ጅሩ በረኒታ ማሌ ማጉ ማፈከስ ጎቴ ኢሰዋን ሸበረ ባዛው ሸበረን እንደገረና ወርንትኒ ጀተ ኩሉ ጉመስኒ እንጀዳ ማሊ ተርግዱ ደብስቴ ደርቡሰኔ ወለኒ ቲኖ ጀቻ ጅሩ ሰን ላልቴ ኦዶማ ዳልቴ ብሬ ከናን ተቅ ባጃጂ ብተተ ባጃጂ ሰን ራይን ሞ መኪና ቢቱ ቀበቱረ እናንተ ጊዜ ቶክ ተለገ ወለትና ከነ ጀተላ ብሬ አቲ ማና ነርጊት ማና ጉርጉርቴ ፍዩ በለቸረው ጃቲ በንቴ ጩፌረኒ ብሬ ከረት ነርጊጀና ደ ባጃጂ እርጊቴ ፈዳ ሶጋ ተሳስታለች ባጃጂ ብቴ ፈዳም ባጃጂ ብናን ባጃጂ ጉርጉሬ ጃላ ተሳስታለች ብቻ ምድጉን ተሳሶፍቴ ማቃሻ በረም ማና መዳም ትሬኛ እሺ ዱቡ እሺን ተሳሶፍቴ ከኑንዳ አጎቱ ፊ ሂሮ ኢኒ ሞማልፍ ሺ ካደረሽ ዱቡ እሺ በርጋ ፈሲት በርጋ ፈማላ ሲት ካደበር ሞት ተባደለ ማንታቱ